Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ummanni Oromoo fi ummanni Muslimaa kan addunyaa jirtan hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraattanii baga Ramadaanaa guyyaa jaafaa yookiin iddoo tokkotti guyyaa torbaffaa eegalamee jira. Bagattiin geessanii isiniin jaa akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii baga jiraattanii jiruuf jireenya maal fakkaataa baga arra geessanii arra ga'uun waan guddaadha. Alhamdulillahi kunoo arra geenye galata rabbiitii. Inshaallah ta'ala nama hammadumaatti ramadaana kana baasullee rabbii nu haa taasisuun isiniin jaa. Du'aayiidhaan nun dagatinaa du'aayiin nu bira dhaabbadhaadha. Akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga jiraattanii jiruuf jireenya maal fakkaataa alhamdulillahi. Ramadaana kana keessa du'aayiidhaan nun dagatinaadha. Du'aayiilleen olaan toibaa hundi nu banaadha waan ta'eefi du'aayii keessaniin nun dagatinaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Tamaam shawwooroo laayik godhaa iskiraab godhaa koomentii jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Hamma rabbi nu laaffisetti amma nu jiraachisetti wal gargaarraa. Inshaallah jajjabaadhaadhaa. Viidiyoo tiyya tanallee sheer godhaadhaa laayik godhaa koomentii jalatti kennaa. Yaadni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessinaa. Kanaafuu yaada qabaattan jalatti nu katabaadhaa. Viidiyoon tunillee yoo laayikii guddoo argattee nama hedduu bira dhaquu dandeessi. Viidiyoon Oromoo tun dilas laayikii baay'ee sin argattu sheerii baay'ee sin argattu. Wal jajjabeessuu qabna maaliifi yuutuubii keenyaas namoonni takka qabdanii hundummaanuu Oromoon karuma hundaanuu wal jabeessuun dirqama. Wal cinaa dhaabbachuu qabna. Inshaallah ta'ala jararraa fakkeenya fudhannee ijoolleen keenyaas amma baay'ee akka durii miti waa hedduu babbarachaa jiranii. Barachuun kun bareedaadha. Inshaallah ta'ala barumsi gaariidha. Ramadaana kana keessa nun dagatinaadha. Du'aayiin nu cinaa dhaabbadhaadha. Yuutuubii keenyallee laayik godhaa sheer godhaa yaada qabaattanis jalatti nuuf kennaa wal jajjabeessinaa. Ramadaana kana keessa viidiyoo waraabuus hin dandeenye maaliifi baay'ee siif hin danda'amu waan ta'eefi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaataa. Ramadaana gaarii jennee jirra baga jajjabaadhaadhaa. Ramadaan kariimii ramadaana kana amma dhumaatti rabbiin nama nu taasisu nu haa godhu. Jajjabaadhaa ulfaadhaan isiniin jaa galatoomaa. Tamaam shawwooroo laayik godhaa koomentii jalatti nuuf kennaa. Yaadni keessanillee nu jabeessaa galatoomaa. Irra deebi'uudhaan Ramadaan kariim jennee jirra. Ramadaan kariim jennee galatoomaa ulfaadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baatiin kun baatii jaalalaa jechuun ni danda'ama. Uummanni Muslimaa yookiin uummanni Nabi Muhammad Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam ji'a hundarraa jiini isaan qaban ji'a kana keessa. Jiini Ramadaanaa kun keessa yoo gad buune ji'a seenaa dheeraa qabu. Ji'a ji'aaninis keessatti gaggeeffamaa ture. Ji'a wanni hunduun keessatti dalagamaa ture. Jiini kun ji'a taqabbalamaadha. Ji'a lolli badrilleen lolli gurguddaan bara duraanii saabonnilleen ergama rabbiillee sallallahu alaihi wasallam gaggeessaa ture. Baatii Ramadaanaa kana keessa ajrilleen du'aayii gurguddoolleen kan godhamaa turte kan ittiin milkaamaa ture baatii Ramadaanaa kana keessa waan ta'eefi du'aayii keessaniin nu dagatinaadha. Du'aayii keessaniin nu cinaa dhaabbadhaadha. Baatiin tun baatii araaramaa tana keessa namoonni walitti buunilleen akhunullaahi jennee jirra. Dhiifama nuuf godhaadha.
kanumarraa immoo chaanaala keenya Tamam Show Oro kan jedhu like godhaa, subscribe godhaa, comment illee jalatti kennaa. Yaadni keessan illee nu jabeessaa. Wal cinaa dhaabbannaa amma Rabbi nu laaffisetti wajjuma jirra. Jajjabaadhaa, ulfaadhaa, isin jennaa, galatoomaadhaa. Yoo Rabbi nu laaffise, yoo Rabbiin tole jee, yoo Rabbiin ishii jee viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti inshaallah ta'ala nagaan jiraadhaadhaa, nagaan jiraadhaa. Yoo Rabbi jedhee Rabbi walitti nu adeebisu nagaanii. Yoo Rabbi haala nu majjeesse viidiyoo biroo qabannee hamma dhufnutti du'aa keessaniinis hunda gatinaa jajjabaadhaa. YouTube keenyaas subscribe godhaa, comment jalatti kennaa, yaadallee nuuf kennaa. Share illee godhaa, like illee godhaa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma Rabbi nu laaffise amma dhumaatti wajjin jirra. Jajjabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaadhaa. Inshaallah yoo Rabbi jedhee wajjumaan jirra. Amma Rabbi nu laaffisetti inshaallah ta'ala jajjabaadhaa, galatoomaa, ulfaadhaadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tantiyatun qilleensuma irratti akka isin geessu abdiin qaba. Galatoomaa. Viidiyoo raabuun hin danda'amu ramadaana kana keessa maaliif namaaf hin mijjatu. Kanumaafuu baduura jennee yeroo tokko baduura jennee daqiiqaa tokko illee waraabnee maxxansuun bareedaadha. Maaliif achiin baduun sirrii miti, achiin baduun sirrii miti. Yeroo tokko wal yaadachiisuun bareedaadha jirra jechuumaa fi viidiyoo kana maxxansee jira. Malee viidiyoon kunis nutti tolee odoo hin taane jirra jechuumaa fi inshaallah ta'ala yoo Rabbi jedhee ramadaana kana keessa viidiyoo waraabuunis baay'ee jabaataa ni ulfaataas. Hojiinis baay'eedha, akka durii miti. Baatiin kun baatii ilmi namaa keessa taa'abbate rizaaltii isaatti argatudha. Baatiin hundaa yoo hojjette numa argatta, garuu baatiin kun baatii hundarraa addaati. Kanumaafuu baatii ramadaanaa kana keessa inni nama walolees, inni walilolini yaadaa walolees nama baay'eetu walitti araaramaa jira. Baatiin tun baatii jaalalaati. Maaliif Rabbiin silaa akkanumatti baatii dheertuu yookiin waggaa faa namaa godhee baay'ee bareedaadha. Kararratti yoo gabbaate nyaanni kararra jira, bishaan kararra jira, abbaa barbaadees nyaachisaa, abbaa barbaadees obaasaa. Hattuun duraan nama hattulleen biyya keenya hin beeku. Fakkeenyaaf biyyoota akka Arabaa kana keessatti yeroo ramadaanaa kana shurxaanuus hin qabu. Maaliif hin beeka jarri baatii kana gatii beekanii fi baatii ramadaanaa kana karaa yoo deemtes, kararra yoo ciistes, bakka hin taane keessa karaa dur namni sodaate keessa yoo deemtes, halkan yeroo barbaadde yoo deemtes namni namatti dubbatu hin jiru. Baatiin kun baatii hunda biratti baatii araaramaati. Baatii sheeyxaanni gurguddaan hidhamuudha. Sheeyxaanni xixiqqaa osoo hin ta'in sheeyxaanni gurguddaallee kan hidhamuudha. Kanumaafuu baatiin tun baatii hunda caalaa baatii gammachuudhaati. Baatii ilmi namaatis itti wal jaallatu, kan fagoo jirulleen itti wal laaluudha. Baatii kaan umraa godhuu, hajji itti godhuu, baatii miskiina itti nyaachisanii, baatii akkasiiti.